Ega yeroo garii hoggaa diversity jirtu eenyummaa ummata saniitiif beekamtii kanniteeti akka ifiif bulchan garaa beeytee afaan ifiitiin aadaa ifiitiin seenaa ifiitiin walooma san keessa akka ta'an hayyamteefiti tokkummaa Awurooppaa san uumuu dandeessaa jechuudha. Biyya Indiyaadha hoggaa dheene sabaa fi sablammii 200 afaanuu 250 wayii jira jechuudha. Mootummaa naannoodhaa 252 moo akkana qaban. Paartii 250 takka qaban. Afaan dialektiidhaa akkasii qaban. Aboo akkana maa goonaa miti Indiyaa tanaas karaa irra bareedaan karaa Taayimalii fi Maarree East jenneeni Taayimal South jenneeni karaa bahaa kanaas Gujiraatii fi Maarree fi Jinnii kanallee bahaa jenneeni kaan dhihe jenneeni kaan kaaba jenneeni walakkaa tana ammoo seentara jennee bulchinaa irra wayyaadhaa hoggaa jette Hindiidhaaf wanni tunni daleeydi. No. Hayyee biyya teenya taadachaan. Hoggaa biyya teenya dachaan. Biyya beetee gaafa population isiitu miliyoona 15 miliyoona 20 gaafa Haile Sillaaseedhaatu beetee kutaa 14 qabaachaa turte jechuudha. Gaafa sanuu geographically miti. East if West if North if South in gaafa sanuu jaamne jechuudha. Hayyee gaafa Mangistuudhaatis hin jaamne. Logic na jiruga ega population gaafa Haile Sillaaseerraa ammatti dachaa jahanii guddatee jechuudha. So gaa yoo xiqqaate bara biyya teenya tana keessatti isteetota 50 irraa haga 60 nu barbaachisa haga 70 nu barbaachisa. Malee shanitti gad deebi'u miti. Bar wanni beeytee isteetota heddummeessituu fi population kee kana sadarkaa beeytee maakirootti manage godhuudhaaf ikonomii keetillee rakkoo afaanii adrees godhuudhaaf rakkoo aadaadhaa beeytee adrees godhuudhaaf Itoophiyaan wanni addeesii godhaa maalii ugaanne Itoophiyaa jechuun biyya jenesaayidiidhaan jaaramte. Biyya beeytee sabaa fi sablammiin 4 kiiloo irraa hijaa qabdu 4 kiiloo irraa amantaa hin qabne jechuudha. Biyya gaa 4 kiiloo irraa amantaa hin qabne san akkamtu irra wayyaadhaa fi federaalizimiin kun dhufeedha. Amma gaa rakkoon Itoophiyaadhaa federalizummaadha moo gaafa kiflaa gariidhaati biitii tun irra nagahee qabdi yookaan gaafa federaalummaadhaati ama diidamiif qawween hin dhoomne jechuudha. Wanni irra biyya jeeqaa jiru mootummaa irra dhuftee tanaa jechuudha. Malee federaalummaa miti. Haga jalqabaa san ilaa 94 ilaa 98 sanbooda bara ilaa 2018 amata diidam biitii san relevantly dinagdeedhaas guddattee nagaas qabaachaa turte jechuudha. So rakkoon gaa federalizimiidhamu akka isaan jaanis ethnic federalism. Ethnic federalism illee jechuun dandeenyu jechuudha. Maaliif hoggaanne yoo ethnic jenne haa 87 ta'uu qabna. Wanni godhame maali? Saboota gurguddaa ta'an kan resoursiidhaaf hedduminaaf wanniidhaaf danda'an at least irraa haga tokko adrees godhe. Rakkoo Itoophiyaa irraa haga tokko adrees godhe malee rakkoo hunda adrees hin goone jechuudha. Silaa arra wanni godhamuu qabu maali? Sagalan san gubbatti kan baataan hadiyyaan warri beekteef bulchuudhaaf danda'an hundaa'u formulaa sirna federaalummaa keessatti isaanis ifiifitti bulchan san faasiliitee godhuu qabna. Loojikni lakkuma beektee uummanni heddummachaa deemuuni heddummeessaa deemtaadha. Amma wanni biraa takka tanamaan galle keessaa eega sirna federaalaa taane maaliif beektee killil jechuun barbaachisa jechuudha. Maaliif isteetiin jenna? Washington DC daan amma Texas amma California daan killil jettuun kaadeero. Region jechuun bari naannoon beektee hiikaa hin qabu. Naannoo jechuun waan takka beektee tadallee tijaarattee so amma waan beektee even geographically specific hin ta'in jechuun naannoo gwa jennu. Wanni daangaa qabdu takka naannoon jaamtu kaa. Ilmaatu terminolojiidhaan kifla hagar santu irra hiikaa qabaa jechuudha.
أتريس خطابياتي وان بيرا خطاتك كل الخجو خون أمو معرف وياني استيت يجتون فديني وان استيت يجتون فديني في فيدراليزم ما خنا أنت أصوفيتي يجوي سوغا ركوبني سرنا فيدرالوم ما داو دون تاني نمني سرنا خنا جاري ماينورتي تودات ركو خنا في دي يجوي أما سرني فيدرالوم ما إثيوبيا دا خوني akka maaliif rakkoo ta'e goonne waan beeytee namuufuu haqa isaan deebisiniif rakkoo ta'e malee sabaa fi sablammii irratti hundaa'eeti miti. Saba muraasa qofaatu Itoophiyaa keessatti mirga beeytee if bulchuu san harkate. Warran harkatinitu irra guddaadha. So ethnic jechuun sani it doesn't define. Oromoo takka, Amaara lama, Tigree sadii, Somalia afur, Harari shan, Gambela ja, Anyuak, Benishangul, torba, sagalan durasa lugafranne, sagalan kunu fifu, habete majority keessatti Oromoo irratti qishoo yaada jechuudha. Harari dhibbara dhibbattiif bulchite. Afaris dhibbara dhibba, Somaales dhibbara dhibba, Oromoonis wayyaadha. Ta'amaara ammoo warra achi keessattuu beektee mirga ifiif bulchuudhaa saniin rakkatiin jira jechuudha. So federalizimmaan ammaa kun ifiifuu rakkoo diversity qabnurraa percentii 10 adreessin goone jechuudha. Percentii 10. Hayyee percentii 10 takkaa jennuun. Nuti 87 irraa beektee paakeejii 9 qofa hayyamneef. Amma ammoo adoonoo 13 gaanee na fakkaatti. Way keessa koo teemee takka naanna dubbitti isanii galaa jirtu makka. Takka naanna. Silaagaa amma sirni federaalaa kuni wanni wayyaaneen sirna federaalaadhaa shafaafaa qabeellaa kana maaliif gadhaabdee goonne akka beektee isin minority taateef divide and rule dhaaf akka isin mijaa'uuf Oromoo fi Somaalee walitti kaayuudhaaf jijjiga isaanii kannite. Gama sirna federaalaadhaatu nuufi Somaalee walitti direemo moo waan keenya kanurraa muraniitu Somaalee kannaniitu nuufi Somaalee walitti dire. Barga komishinii araaraa khabeetee lafa jala mootummaan tuni muddee oofuu jirtu sirni federaalaadhaa jechuun jedhama. Sirni federaalaa kuni sabaa fi sablammirratti hundaa'uun isaa rakkoodhaa jan. Nuti ammoo rakkoo miti. Rakkoon warra sirna kana jaareetu shafaafaadha. Akka beektee wallollutti beekaa fitinaan jidduu kaayanii malee federaalummaan rakkoo taateetti mitiidha. Gaafii isan gaafadhu. Oromiyaa fi naannoonni Somaaleedhaa waliin bu'anii? Waliin bu'an. Gaafiin xiyyagaa. Oromoon naannoo taateef bulchuusii. State taateef bulchuusiitii fi Somaaleenis if bulchuusiisanitti Somaaleen maaliif if bulchiti jetteeti Oromoon qawwee fudhattee Somaaleetti duulaa jirti moo Somaaleenoo Oromoon maaliif if bulchitii fi Somaaleen Oromiyaa irratti duulaa jirti moo wayyaaneen shafaafaatu lafa Oromoodhaa muree Somaaleedhaaf kannee ergisee fi beektee capital city qabaniiti yeroodhaaf ergisiif jaanii dokumentii jira jechuudha. Dokumentii ergisanii jijjiga beektee mootummaa naannoo Somaaleetiif kannan. Sogaa mee warri beektee Oromiyaa fi Somaalee jidduu rakkoon jirtu rakkoo beektee rakkoon daangaadhaa tajaajilu tuni rakkoo wayyaanee waan Oromoodhaa dabarsitee Somaaleedhaa kannuudhaatii fi Somaaleen hin deebisu jechuu isiidhaati warri jettan takka naanna. Lakki beektee akkamitti Oromoon if bulchitii akkamitti Somaalee if bulchititti Oromoo fi Somaalee walloluu jirti jettan lama kanna. Eba khaabar rakkoo jarana yoo rakkoo dhugoottiin arkin haa beektee waan hin taane takka hin gootanii jechuudha waan hin taane. Mee takka naanna. Tokko rakkoon sirna federaalaatii miti.
ammoo wayyaaneen beekaati lafa oromiyaadhaa kuttee somaalitti maktee walitti dirtee warii takka kanaana lakki federaalummaadhaatu fi rakkoo qabalu jettee sila wala banaana biyyatti qissaa tokko naayimanii jechuudha qissaa tokko naayimanii akkam jeetii miidiyaatti dubbadhaan beeku obboleeyyan lamaatu xibsiin godhamtee irra wallolanii jechuudha xibsii irra wallolaniiti jaarsi isaan akaakoo jaan tokko jira jechuudha akaakoo jannuun jira jaarsi kun maara walloltanii jeen Kuro xibsii tana beetee ifi heddummeeffatee irraa xiqqeeffate jaanii wallolanii beekan inni jidduu otarra walloltanii ijoolleeti hammaareeti afaan isaa nyaatee jechuudha walitti wallolanii jirti amma jirtu amma Abiy Ahmedii fi Naftanyaan walnamma isaan jechaa jiran Oromoo fi Somaaliin eega jijjigarra walloltan beeytee federaalummaa kana isan jidduu nyaannee hoo jechuu jiran akkana jechuun maali Oromiyaanis mirgasii haguma fi bulchuu sanuu dhabdeeti Somaaliinis dhabdii jechuudha bas isan lamaan walitti harargeedhaan hunjaan meebi gaadona maqaa harargeellee wayyaadha walitti Misraaq Itoophiyaadhaan hunjaan jechuudha soga dhahaan amma isaan akkas godhuun sanii Somaaliin irraa guututti mirga bulchuudhaaf fuudhaniiti Oromoo irraas guututti mirga bulchuu fuudhanii Hararii irraa mirga bulchuu fuudhanii Anfar irraas haga tokko fuudhanii walitti daanii Misraaq Itoophiyaa jechuu deemanii soga asitti eenyu khasaaree goenne jijjigaa fi daangaa xixiqqarra walolaa jirra malee sirni federaalaa nuun ta'urratti walolaa jiru jarre moo walin nu diraniiti amma moo isaan jaammaali yoo isan jidduu xibsii tana fuune walin loltanii nuun jaan jechuudha yoo isan jidduu raa'u if bulchuu amma gaa ummanni Harariidhaa akkamaatu amma gaafin guddoon jirtu Oromoon irraa haftii jechuudha amma gaa sirna federaalaa diiguu sakkeessatti warra irraa hafuu jira warra irraa rafne jira so yoo hundi Misraaq Itoophiyaa taane Harariin dhadhaa'omtee jechuudha kililiin habaa Mansuuraa taatu isaanii because if bulchuu tana keessa akka minority isaan duraanu naannoon Somaaleedhaa haguma xiqqoollee taatu bara barnootaa jalqabee afaan isaatiin dalagachuudha kunis kute because Oromoo fi Hararii fi Somaalee wali fiddee afaan Amaaraatu isaan tajaajila jechuudha so Somaaleenis khasaarti kana keessatti Oromoon irraanii hafnaa jechuudha 1 miliyoon 80 taaniif Oromoon sabboonummaan Oromoodhaa beeytee bika beeytee reversing taani bira bika reversing godhan bira kutte jechuudha yookaan reversing godhuu dandeessu deebisuu dandeessu booda maybe Oromiyaa waan jiru jidduu fuudhuun keessan ni mala maybe dhaloonni itti aanu waan Oromiyaa jiru dhaga'uun isaanii mala haa taatu har'a jiru haa dhaga'e kun kafalmatuuf kuni ittuma himaa jechuudha wali galla ammoo warri saba xixiqqaadhaa afaan Amaaraa jala kufuutaan hundinuu afaan Amaaraa jala kufnaa jechuudha yoo geographical location finne sabaa fi sablammeen goggaa walitti dhufan ka afaan biraa katti dalagatan hin jiru jechuudha namni ammas loozara ta'e tokkoffaan Hararii ammas Anfarii jechuudha Anfaris they will lose big time maaliif walakkaan isaanii Amaara bira gala walakkaan isaanii Shawaa jala gala Central Oromiyaa jala Central Itoophiyaa jala gala ammallee hagin tokko Misraaq Itoophiyaa jala gala so sirni geographical federalism isaan baanan kuni Anfar bikka sadiitti adda hiraa jechuudha ummata Benishangul West Ethiopia North Ethiopia fi bikka lamatti adda cabsaa jechuudha Benishangulis hoggaa gara beeytee saawuzii dhufne namni zeerotti bahu taa'u Sidaamaan ammas Sidaamaan at least waan naannoon isa guutumatti isaan ta'aniif hedduu guddachuudhaaf illee carraa guddaa qabanii jechuudha so Sidaamaanis kana keessatti zeeroodhaan baati
Amma isalmaa fi tuttuqaa jira beekadhaa malee diiteeliidhaa fi kwantifaayi godhee gara hawaasummaatiin, gara siyaasaatiin, gara diinagdeedhaatiin rakkoo akkam fidiu teessii. Hayyee amma gaa kana hunda godhuudhaaf wanni godhamee fi ethnic federalismii akka isaan baanan sanitti isaatu rakkoo uumeedha biyya tanaaf. Rakkoo haa uume ethnic miti incomplete federalismii kanaadha. Amma incompetent federalismii caasaan inni akkatti caafame kuni waan haqa qabeessan tahiniif namoonni waliin bu'aa jiranidha. Waan wayyaanee irrifte kana itti guutanii federalizimii kana perfect godhuudhaatu irra laaftu malee haguma xiqqoo isaan jidduu jirtu wal dhaban tana guddoo harkaa fudhachuun haqa qabeessa jennee ilaallu jechuudha. Amma fakkeedhaaf kaaba Itoophiyaati isanii kana. Kaaba Itoophiyaa gaafa fudhanne Walloo nurraa citee jennee bira ammoo afaan Oromootiin bulchuu jetti kililiin Walloodha. Hoggaga isaanis sameen Itoophiyaa jaanii huli afaan Oromoodhaa hotee jechuudha. Hagasuma hodhaman warri Walloodha.